warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu bakka jiraatan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isin jecha har'a wanti isin qabadhee dhufe kun mana akkas godhanii jala deemanii jechuudha. Maaliif meeshaan fuudhamellee hin jiru, meeshaan illee akka kan mana keessa jiru akkuma jirutti jechuudha. Akkuma jirutti jira keessa wanti bade hanin beeku malee duulaamni illee algaan hin babbaname malee kun akkanumatti jiraan isiniin jedha. Kan hin beekadhe kun nafni isiniin jedha, kan namni naan jedhu illee innafni noollee maaliif namoonni baay'een siifanumatu si jalaa fuusaa meeshaa kee siifanumatu si jalaa guursisaa naan jechaa jiru. Ani immoo siifanirra cubbuun kaayinaa ishiin waan taate baddee hin beekuu je'eenini ishiin tuqinaa je'eenin baqa namoota baay'eedhaan akkasitti walitti haaraa jirra jechuudha. Ishiin illee otoo fayyaa taatee nagaa taatee naa bilbiltee gara kanan jiranaan jettee ergas illee silkiin cufaadha. Kanaafuu malsi tokkollee naaf hin deebistuu jechuudha. Zimmuma jettee teessi barreen kiyyaa naan dhufuu kun akkanumatti banaan cufadhee deemee banama jiraan isiniin jedhu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaan bakka dalagaa jiraayyuu achi namoonni naa dawwalanii achiin viidiyoo gadhiisee jira. Viidiyoo akkas mana kee diddiigee mana kee fattashaa jiru waraabee gadhiisee jira naan jennaan achumatti rifadhee anuuf wallaalee jechuudha. Bakkuma jiru of wallaalee kufee jechuudha. Achimmoo alhamdulillah achi fayyee bishaan maal mannaa kennanii achi fayyee ol jedhee taaksii qabadhee dhufe jechuudha. Naan taaksii qabadhee dhufu kunoo barriin banaadhuma jira jechuudha. Kunoo manni akkuma isin argitan kana jira jechuudha. Meeshaan addaan babbattanamee jira.
inni wanti fudhatellee wannidha jechuudha algaalleen fudhanne duulaaballeen fudhanne televiziyoonii wanti hundillee uma jira jechuudha meeshaan akkuma jirutti jira inni kan fudhate maallaquma fudhatee deeme jechuudha maallaqa sana immoo akkattiin fide akkattiin dhiiga buusee fide an daa'ima kiyyaan guddifadhaa jedhee san dhoksadhee kaa'ee jechuudha maaliif duulaaba keessa yoon kaa'e akka tasaa duulaaba cabsee fudhataa laata jedhee sani alga jala keewwadhe jechuudha alga qabee alga namni tokko bakka sanatti yaadu jechuudha birriin jira bakka sanatti waan yaadne fi alga dhuma jala kaa'ee jechuudha alga ol qabeetan alga jala kaa'ee inni immoo edaa guyyaa tokko na argee jira inni jiru sana isuma dhoksu jechaan achi jala kaayuu jechuudha ammallee namni tokko yoo inni na jeesse inni garuma duulaabaatti gaasa deema malee alga namni ol qabee barbaadu hin jiru jeetani alga jala keewwadhaa dhugaa rabbii maaliif ani bakka kanaan yoon biyya galillee waan tokko banedhee waan tokko waan ittiin sochoodhu galii namarra taa'uun bareeda miti maatiin keellee biyya nama amma kana turtee nagaltee birrii gaafattu baay'ee tokko ulfaataa jechuudha galee waan ittiin socho'u waan tokko ittiin socho'u daa'ima kiyya waan ittiin guddifadhu daa'ima kiyya barsiifadhu ni akkas naa taate jedheetan dhoksadhaa deemaa jechuudha amma bakka anufuma tir'isee achi keewwachaa ture jechuudha inni immoo dhufee akkasitti na jalaa xaragee deeman isin jedha dhugaa rabbi carruma kiyya kana jedhee baay'ee tokko haaraa jira jechuudha carruma akkamiiti carraan hin qabu jedheetani baay'ee tokko haaraa jira jechuudha akkasii inshaallah gaan darbaa waan hundumtuu akkasiin isin jedha akka majlisaa zimmin jedhu jechuudha dhimmi kun dhimma lubbuuti waan ta'eef anamma bakka inni jirutti barbaade seeraan qabsiisee seerri fudhate sana irraa naaf fuudhuun isin jedha akka duraa zimmin jedhuun jechuudha yookiin of hin ajjeesuun dhabee of hin ajjeesaa yookiin immoo birrii kiyya naa deebisu yookiin immoo of ajjeesuu kiyyaan isin jedha maaliif bakka kanaan booda dura majlis rakkoon qabu waa fudhatu jedheetan dhiise jechuudha amma immoo birrii irratti waan daa'ima kiyyaan guddifadhu na dhoowwuu isaa irratti baay'ee tokko natti dhagahame jechuudha kan majlisaa dhiiseera bakka haa fudhatuyyuu jedheetani dhiisee jiran jedha akkuma viidiyoo isaa warra argitanitti siifaan illee qabee bakka jirutti ishee waamee ishee cuqqaalee qulfiirraa fudhadhee jedhee haasaa jechuudha siifan illee waan inni godhee ani hin beeku jechuudha amma immoo itti fuura ishiyyuu hin dhageenye siifan bakka ishiin jirtu illee hin beeku waan inni godhe illee hin beeku dhugaa rabbii baay'ee tokko laphee na cabse jira jechuudha baay'ee tokko natti dhagahame jira jechuudha har'a dhugaa rabbii akkuma gisee daa'ima kiyya fudhatee sanatti natti dhagahame jechuudha inshaallah rabbiin na gargaaree qabee mana dhaatti isa deebisee birri kiyya akka harkaanaa fuudhanii abdii guddaan qaban isiniin jedha duftootaa fi kabajamtoota kiyyaa waan ajjiin dalage kan immoo Sa'iiditti illee meetira maaliif Sa'iid malee namni na gargaaru hin jiru inshaallah gisee dhiyoo keessatti gisee gabaabaa keessatti dhufuu yaalanaan jedheera samuuna kana inshaallah yoo rabbi jee nan dhufa naan jedheeran illee Sa'iid illee akkuma duraa sana na gargaaree achi akka dhaafatte waliin deebisnu abdii guddaan qaban isiniin jedha isinillee du'aa hinaa godhan isiniin jedha maaliif durallee anumatu badii qaba intalaan akka baastetti deebisi jedheeni innashin kadhattu didee anumatu badii qaban isiniin jedha amma immoo inshaallah hidhaatti deebisuu yaada jechuudha akkuma barbaade godhee jiga akka hidhaatti deebi'u akka raanu abdii guddaan isinirraa ofirraa qaban isiniin jedha rabbii faana maaliif wanti inni godhe kuni waan salphaa miti jechuudha waan qallaalee miti meeshaa kanallee otoo fudhatee rakkoon qabu yoon isin jedha maaliif meeshaa yookiin gurguree yookiin dhiisee numa biraa deema waan ta'eef umanatti dhagaamu yoo ta'u meeshaa fudhatee maaliif birrii ani ittiin galeetti waan tokko hojjetadhaa ittiin socho'aa ittiin daa'ima kiyya barsiifadhaa jee keewwadhee dhoksee keewwadhee dhufee na jalaa fuudhusaatti dhugaa rabbii baay'ee isatti gaddee maaliif ilmoo dhuma isaati kan ittiin guddisuuyyuu ilmoo nama biraa se'eetu akkasitti na jalaa dhufee hatuunsaa baay'ee tokko natti dhagahame maaliif namichi kun yaadu namicha mataa qulfeeti otoo yaadeeti akkatti dhufee birriin fudhatu jechuudha maaliif ilmoo kiyyaan guddisti jedheetu silaa dhiisuu qabaayyuun isiniin jedhan immoo yaadu dhagaadha waan ta'eef dhagaan namaaf yaadu ofii isaati malee ofii isaati garaa isaadhuma guutatee buluu malee kan boruu sana yaaduun isin akkuma beekamu inshaallah naammoo rabbuumti naa jira akkasiin isin hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa dhugaa dubbachuudhaaf bakka nama argu miti jechuudha kun feestala kana keessa kaa'eetani kitaaba kana keessa kaa'ee jechuudha kitaaba kana keessa kaa'ee alga jala kaa'ee bakka nama argu bakka namatti yaada jeeyyuu yaanne jechuudha as keessa kaa'ee dhoksee awwaaleeyyuu jechuudha inni immoo achi baqaa
Oma fudhate jechuudha goroggoreedhuma fudhate rakkoon qabu ammallee waan ta'e inshallah akkana deebi'u immoo birriin kiyya abdiin qaba inshallah siidis dhufaa jira waan ta'eef akkasitti akkuma duraa sana qabsiisuu barbaada. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa maaliif durallee warqeellee asuma kee wadha tureeyyo dheengadda akkuma tasaa fuudheetani godinyitti kiyyatti kenne jechuudha naa qabijeetan giyyaanni dhufee meeshaa si caccabsee deeme sana yookiin akka tasaa dhufee warqinaan itti kenni yeroo intalaan jedhu of shakkee dhuma namatti kenne jechuudha namatti kenne naa qabii Opera na kaje ishiitti kenne jechuudha toomman birrii kanallee guyyaa sana fuudhee ishiitti kenne yuumaanuma qaba jedheetani seenaa guddanatti ta'ee jira jechuudha to guyyaa sana shubatti kennedhe wanti kun hunduun irraan ga'uu silaa arkuma duwwaasaa deebi'a malee $200 dhugaa rabbii akka tanan fideetu hanuma beeka jechuudha wanti kun waan xiqqaa miti waan guddaadha jechuudha warqii kiyya immoo rabbuma na baase isa mootoonni jilaa fudhate islaamaan maraadhaayu jechuudha waluma bira hundayyuu waanuma biran kaayuu ture isa achuma fuudhee inni warqii gaafatu yoo intalatti kenne jechuudha shiidhaan biratti naa qabii amma guyyaan si gaafadhu tofuma biratti naa qabii ceetanii ishiitti kenne birrii kanallee otoo akkuma warqichaa rabbiin na beeksiseetti kenne silaa xaaxaan hundiyyuu hin jiru jechuudha silaa jalaa baheeyyoon isin jedha baqa guyyaa rabbi jedhee hin oola waan ta'eef Darniga hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa maalii fi waan guddaatu na eeggata fuuldura kiyyaa jechuudha. Namni har'uma waan argate nyaatee dhugee ciisoo bichaa osoo hin ta'in gara fuulduraallee daa'imnillee maal taati maaliin guddatti maaliin baratti jedhanii yaaduudha malee kanumarraa qofa yaaduu miti isin jedha dhugaa rabbii ani abaarsan qabaa laataan jedha guyyaa tokko warra kiyyannaa baarii laata jedheetani baay'ee tokko ofitti gaddaa jira jechuudha maaliif dhugummaan warra kiyyarree nattaaranii galeenaan jedhan immoo zumuma jedhee baqa isaan irratti galee isaan irratti ba'an ta'u xiqqoof danda'ee xiqqoo waan xiqqoo qabadhee galeetanii suuquma xiqqoollee yoo taate waanuma tokkollee yoo taate of danda'ee jiraadha maatii kooyyarra galiin jiraadhu jedheetan zimuma jedhee asuma tafee jechuudha isaan immoo garaa isaanii keessaa nattaaran natti fakkaata wayifuu akkas wanta akkasiin irra qaqqabanatti fakkaata jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa inni natti fakkaatu maaliif waggaa makanaa ture yeroon galee isaan irratti ba'a ta'u isaan illee si dadhabe osoo naan hin jedhiin rakkoon qabu jechuudha isaan illee si dadhabee naan hin jedhani anuma baqaa sheeminatti ta'e jechuudha sheemina qabee akkamitti galee isaan irra ta'a akkamitti galee isaan na gargaaraa jedha daa'ima kiyya faana isaanuu nama biraayyuu hin gargaaru namiti nama biraayyuu hin gargaaru jechuudha garuu natti ulfaate jechuudha. Galee dhuma na gargaaraa naan jedhuun akkamitti galee na gargaaraa jedhaani amma kana ture isa yuu daa'iman qabaa sayyuu akkamitti asuma taa'u naa wayyaa laata isaan irra galee taa'u jedhetanii baqa oofwanni jedhe jechuudha isaan immoo gizee baay'ee galii jedhanii nattaaru jechuudha ati ka'ullee abbaan kollee baay'ee tokko nattaaraa jiruun isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa warri mana namaa hojjettanii dadhabbii isaa hin beektu jedhetan yaada akkatti birriin kun dhuftu. Dhugaa dubbachuudhaaf birrii kana akkatti fide anatu beeka jechuudha akkatti walitti qabadhe anatu beeka jechuudha birrii kana gara waggaa tokko walitti qabadhe jechuudha maaliif baqa kanuma fuulduraa yaadeetanii galee nama rakkisuu galee nama rantaa'u jeetanii birrii kana walitti qabeen isiniin jedha innaan akkatti dhufee fuudhu baay'ee tokko na aarsee jechuudha isayyuu wajjin biyya kana hin jiru baay'ee tokko rakkoodhaan isiniin jedha maaliif biyyi kun biyya lolaa qabdu biyya maal taatu amma immoo hojiin hin jiru wanti tokko hin jiru kaffaltiin isaa immoo xiqqoodha isumaanuu akkasitti ofitti hir'isee kanarraa fuudhee ofitti hir'isaa kan boruu yaadaa tureen isin jedhaan immoo dhufee akkatti umurii gabaabaa jedha dhugaa dubbachuudhaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa takka gadda akkaataa natti hin dhagaamne jechuudha silaa dhugaa dubbachuudhaaf daa'imuma kiyyaa fi yaade malee otoo lubbuu kiyya dabarsee yoo waan tokko natti hin fakkaatu jechuudha yookiin otoo lubbuu wajjii argee dabarsee yookiin immoo otoo lubbuu kiyya dabarsee waan tokko iyyuu natti fakkaatu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa daa'imuma kiyyaa jedhee yaadeetan daa'imuma kiyyaa yaadeen malee otoo lubbuu kiyya dabarsee toon kophaa kiyya ta'eeti omtuu natti hin dhagaamu jechuudha maaliif cinqee kanarraa yoo lubbuun namaa darbe akkas namaa wayyaan isiniin jedhaan namni cinnaqame beeka kan hundayyuu
nama margetu beekan isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa warri na gorsaa turtanillee waliin na dawwaltanii koomentiin illee na gorsaa turtanii dhugaa rabbii dubbachuudhaaf anumatu badii qaba jechuudha anumatu kanatu badii qaba jechuudha badii guddaan qaba jechuudha maaliif gara laafi gizee tokko illee gara laafinni oma nama balleessan isiniin jedha rabbiin gara jabinuma isinii haa kennuun isiniin jedha rabbi akka kiyya kana gara laafisa isiniin uumini isiniin jedha maaliif namni gara laafu kuni ofumaaf of miidhaan isiniin jedha nama toon ta'in ofiif of miidhaan isiniin jedha gara laafummaa kiyyatu kan hunda na qaqqabsiise jechuudha kan hunda narraan ga'e jechuudha nama hunduyyuu waan hin amanuufi nama hundaaf garaa waan laafaa deemuufi kun hunduu narra qaqqabe jechuudha ta'uun nama garaa laafuu baadhee kun hunduu narraan qaqqabu siifanii otoon garaa laafee fi barri kiyya banuufi baadhee otoo bakkuma jirtutti ishii dhiise kun hunduu narraan ga'u jechuudha maaliif barriin kiyya qulfiin taa'a qulfii otoon isheetti kennuu baadhee wanti hundi kun narraan ga'u jechuudha akkasiin isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa amma qophaa kiyya mana keessa jiruufi kan hundayyuu ka'ee ta'u waan tokkoon isinitti agarsiisa waan inni goggodhee mana waan inni goggodhee deeme isiniin jedha nafaana tura. akkasitti dhiisee deemen isin hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa rabbuun toobsa siifaa kennu jaati du'aa manaa godha akkasiin isin hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dafqa kiyya didhabbii kiyya hundayyuu kunoo hajjiin akkatti faffacaase akkana goggodhee deeme rabbiin immoo dafqa namaan dhiisuun isiniin jedha dafqa namaa in dhiisu guyyaa tokko oma kanfala rabbiin isiniin jedha akkasiin isin hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa du'aa inaa godha warri immoo mana kiyyaa faarataa tamaatinaa ta'an isiniin jedhan jajjabeessaa مش دعاء كسرنا برد أبدا نسين جدا ونورتني في قرطة مرفوعة كبجمة نقلنا ترى